Ashamaa harka fuudhee kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo nagaan koo kabajaa fi jaalala bakkuma isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jechuun jaalladha. Egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo haarayaan olitti deebinee jirra. Baga nagaan na eegdan isiniin jedha. Ammallee nagaa fayyaa fi jaalalli bakka isin jirtan hundatti isin waliin haa jiraatu isiniin jechuunis hawwii koo yeroo hundaati. Egaan guyyaa har'aa kana viidiyoo har'aa qabadhee dhufe keessatti wanti nuti ilaallu dhimma jaalalaati. Yeroo baay'ee dhimma jaalalaa odeessuun, barreessuun, dubbisuun, ilaaluun wanta nama nuffisiisu yookaan wanta nama jibbisiisu miti jechuudha. Sababbiin isaatis biyya lafaa kana irratti addunyaa jireenyaa keenya gaggeeffannu keessatti jaalalli jiraachuun murteessadha waan ta'eefidha jechuudha. Anis isuma kanaafiin yeroo baay'ee dhimma jaalalaa irraa odeessuu fi yookaan irraa dubbachuu filannoo koo taasifadhee jechuudha. Anis guyyaa har'aa kana keessatti ammoo addunyaa jaalalaa keessaa wanti ani irraa dubbachuu yookaan irraa odeessuu barbaadu ammoo jaalalaa fi jaalatanii dhabuu kan jedhu irraa waa xiqqoo ishee isiniif odeessaa jechuudha. Isinis viidiyoo kiyya kana akka hordoftan daawwattan kabajaa fi jaalalaan isin affeereen jira. Egaan guyyaa har'aa kana jaalatanii dhabuu fi jaalala kan jedhu keessatti wanti nuti argachuu dandeenyu jechuudha. Namni tokko jalqaba tokko jedhee dhiirri fi dubartiin tokko yeroo jaalala waliin jalqabu gara fuulduraatti yaada malee gara duubatti yaadu jechuunis dhiirri fi dubartiin tokko yeroo jalqaba addunyaa jaalalaa isaanii waliin imala jalqaban gara fuulduraatti aniifati umurii dheeraa waliin jiraanne waliin jaalala keenya jaalala gaarii waliin dabarsine waliin bultii ijaarranne waliin bultii dhaabbanne waliin ilmaan horree jedhanii waliin karoorfatu yookaan hawwiin isaanii kanaa jechuudha. Kuni hawwii nama tokko yookaan lamaa qofaa miti jechuudha. Innis addunyaa jireenyaa keenya keessatti dhiirri fi dubartiin tokko yeroo waliin jaalala jalqaban addunyaa jaalalaa isaanii yeroo waliin imala jalqaban karoorri isaanii hawwiin isaanii kanumaadha jechuudha. Sababbiin isaatis namni tokko gaafa jalqaba tokko jedhee jaalalaan walitti makamu yookaan dhiirri fi dubartiin tokko yeroo jalqaba wal jaalatu aniifati boru wal lollaa boru addaan baanaa boru sinni isaa boru nadhiista jedhee hin shakku yookaan yaada kana hawwii kana hin qabaatu jechuudha. Hawwiin isaa guutumaan guututti gara fuulduraatti aniifati akkas taanee akkas goonee akkas baanee kan jedhu qofa hawwa jechuudha. Yaadni isaanii karoorri isaanii isa kanaadha jechuudha. Malee gara fuulduraatti tarii ishee dhiisuu danda'a, tarii na dhiisuu danda'a, tarii adda bahuu dandeenya waan jedhu hin yaadanu jechuudha. Isa keessatti jaalalli namoota hunda birattu gosa tokko hin qabu. Sababbiin isaatis namni kun siluma jaalala jedhamuuf jaalala waliin jalqabee yeroo muraasa waliin dabarsee kan walirraa fagaatus kan wal dheessus jiraachuu danda'a. Inni akkasii garuu gaafa jaalatanii wal dhabanis namoota san lamaanitti homaa fakkaachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee garuu jaalalli jaalatanii dhabuun miidhaa namarraan ga'u yookaan jaalatanii dhabuun miidhaa qabu isa kami kan jedhu yoo ilaalle ammoo jechuudha. Namni tokko jechuudha dhiirri fi dubartiin tokko wal jaalatanii jaalala waliin jalqabanii jaalala akkamii waliin dabarsan kan jedhu yoo ilaalle jaalala dhugaa yoo wal jaalatan dhiirri fi dubartiin tokko amma innis jaalala dhugaa isheenis jaalala dhugaa jaalala yoomillee dagatamuu hin qabne jaalala yoomillee irraanfatamuu hin qabne jaalala dhugaa jaalala sirrii jaalala homaa irrattuu hin xiyyeeffanne yookaan jaalala waasaweeffatee hin jalqabne tokko jaalala nama ta'uu yookaan jaalalumaa ijaarame tokko yoo ta'e jaalala dhugaa isaaf qabdi jaalala dhugaa isheef qaba oggaa ta'e onnee dhugaa onnee qulqulluu ta'een ishee jaalate isa jaalatte yoo ta'e jarri kun amma fakkeenyaaf wal jaalatanii sababa addaatiinis ta'uu danda'a wantoota garagaraatiin jireenya isaanii keessatti wanti garagaraa wanti adda ta'e tokko isaan mudate
gaafa adda ba'an yookaan gaafa wal dhabdeen jara lamaan kana gidduutti uumamu jaalalli kun jaalala wal jaalatanii dhabuun kun miidhaa hagana hin jedhamne qabaa jechuudha. Sababbiin isaatis namni dhugaa fi dhugaadhaan wal jaalatu tokko gaafa wal dhabu baay'ee itti dhagahama, baay'ee miidhama. Sababbiin isaatis addunyaa jaalalaa isaa keessatti waan waliin ta'es, waan waliif ta'es, waan waliin dabarses kan beeku jara lamaa san qofaadha jechuudha. Innis jaalala dhugaa waan wal jaalataniif, jaalala dhugaa waan waliif kennaniif, onnee qulqulluu fi onnee dhugaadhaan waan wal jaalataniif gaafa wal jaalatanii jaalalli isaanii sun gidduutti adda citu yookaan gaafa wal lolanii adda ba'an hedduu takka itti dhagahama, hedduu takka isaan gaddisiisaa jechuudha. Jireenya isaanii keessatti gaafa wal dhabanii nama biraa waliin irree hariiroo biraa gaafa uuman, nama biraa waliin jaalala biraarree gaafa jalqaban nama san yaadachaa jiraatu jechuudha bara isaanii guutuu. Sababbiin isaatis jaalala dhugaa wal jaalatan waan ta'eef, boruuf wal abdatan waan ta'eef waa hedduu waliif ta'u jarri kun, waa hedduu waliif ta'u, kufanii waliif ka'u, waliif rakkatu, waa baay'ee waan haganan jedhamne seenaa jaalalaa isaanii keessatti jechuudha. Seenaa adda adda barsu jechuudha. Sababni isaatis jaalala dhugaa wal jaalatan waan ta'eef jechuudha. Jaalala shakkii hin qabne, jaalala dhugaa isa waliin bultii dhaabbannee waliin ilmaan horree jedhu karoora jedhu warra qabanidha jechuudha. Warri kuni gaafa rakkoo addaatiin egaa adda bahanu jaalalleewwan lamaan kun gaafa adda bahan adda bahinsi kun miidhaa guddaa kan qabu kanaadha jechuudha. Garuu maquma jaalala jedhamuun karaa tokkoon immoo namoota tokko biratti immoo maquma jaalala jedhamuuf yeroo waliin dabarsuudhaaf yeroo muraasa turtii muraasa waliin dabarsuudhaaf akkasuma walitti qoosuu fi wal sobuudhaan jaalala sobaa wal jaalachuudhaan waliin jiraachaa waliin dabarsaa turan yoggaa ta'e ammoo jechuudha. Jaalalleewwan lamaan kun yoo wal dhabanis yoo wal lolanis yoo adda ba'anis isaan lamaaniifis ta'ee bakka homaa takka miidhaa isaan irraan gahuu dhiisuu danda'a. Homaa takka itti fakkaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababbiin isaatis jaalala dhugaa waliif hin qaban yookaan karoora gara fuulduraa walii fi waliin hin qaban waan ta'eef iyyuu waa hedduu waliin hin dabarsanii jechuudha. Seenaan jireenya isaaniis akkasumara wanta yeroo wal lolanii akkaataa isaa ta'e wanta addaatiin gaafa adda ba'an seenaan jireenya isaanii waan isaan gaddisiisoo miti jechuudha. Jaalala dhugaa fi onnee qulqulluudha waliin jaalanne waan ta'eef. Garuu ammoo namni tokko nama tokko jaalala dhugaa jaalatte yoo ta'e innis jaalala dhugaa si jaalata yoo ta'e onnee kee guutuu onnee kee qulqulluu jireenya kee hunda dabarsitee nama jaalattu tokkoof dabarsitee kennita waggaa ta'e onnee guutuudhaan karoora kee gara fuulduraa hawwii kee gara fuulduraa isa wajjiin godhattee jirta yoggaa ta'e garuu nama san jaalattee gaafa dhabdu hedduu takka si gaddisiisa jechuudha. Jireenya kee keessatti akkuma gadditeetti akkuma dhiphatteetti akkuma dhimma nama sanii waa'ee nama sanii yaadaa jiraattaa jechuudha. Sababbiin isaatis dhugaa fi dhugaadhaan jaalatte waan ta'eef onnee qulqulluudhaan nama san jaalatte waan ta'eefidha jechuudha. Kanaaf iyyuu jaalatanii dhabuun gosa kanaa hedduu takka nama miidha jechuudha. Egaan guyyaa har'aa kana wanti nani dhimma kana odeesseefis miidiyaa irratti akkuma hundi keenya argaa jirru obboleettii keenya Fatiyaa ishee jedhamtu kan jaalala dhugaadhaan miidhamte yookaan odoo dhugaadhaan jaalattu onnee qulqulluudhaan osoo jaalattu akkuma afaan ishee irraas dhagahaa jirudha jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisti. Baay'ee tokko nama gaddisiisti akka kootti jechuudha. Dhugaadhaan odoo jaalattu jaalallee ishee isaa baay'ee jaalattu kan jireenya ishee keessatti waa hedduu waliin dabarsite wanta waliin ta'anis wanta waliif ta'anis waan waliin dabarsanis kan beeku isaanii fi isaan qofaadha jechuudha. Namni garuu waan baay'ee jechuu ni danda'a jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf inni yoo gatee deemee inni yoo dhiisee kan biraa fuudhee kan biraa jaalatee dhiirri hedduu jira jaalachuu dandeessii maaf dhiiraaf boossii jechuu danda'u irratti murteessuu danda'u. Garuu dubbiin jaalala dhugaa akkas miti. Dubbiin jaalala dhugaa waa hedduu nama taasisa, waa hedduu nama godha. Sababbiin isaatis nama dhugaadhaan jaalatu tokkoof waan baay'ee taateef jechuudha. Waan baay'ee waliin dabarsita, waan seenaa jaalalaa kee keessatti wanta haganan jedhamne nama isa waliin dabarsita waan ta'eef iyyuu
waa hedduutu sitti dhagahama jireenya kee keessatti akkuma gadditetti akkuma of birrattetti akkuma of dhaggeeffattetti jiraattaa jechuudha jireenya kee keessatti maaliif nama dhugaa fi dhugaadhaan jaalatu tokko gaafa of biraa dhabdu nama wajjin waa hedduu karoorsitee bu'aa bayii wajjin dabarsite tokko of cinaadhaan of biraa karoora kee keessaa hawwii kee keessaa gaafa dhabdu waa hedduu takka si gaddisiisaa jechuudha. Egaa obboleettii keenya kana irratti seenamoon tokko irratti murteessuu danda'u garuu dubbiin jaalalaa dhugaa akkas miti. Jaalalli dhugaa fi jaalalli garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu egaan anis isuma kanarraan odeessuu barbaade yookaan irraa dubbachuu barbaade jechuudha. Jaalatanii dhabuun gosa lama jira. Jaalallis gosa hedduutu jira. Jaalatanii dhabuun jaalala dhugaa irratti xiyyeeffatee fi jaalala qofaan bu'uureffame miidhaa hedduu namarraan gahuu danda'a. Nama miidhuu danda'a, nama gaddisiisuu danda'a, nama boochisuu danda'a, keessa dabarsee nama maraachuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu anis guyyaa har'aa kana addunyaa jaalala namoota irraas ta'ee wantan taajabee fi hubadhe garaagaraa irraa haala kanaan isiniif odeessin jira wanta jaalala keessatti argeerraa. Egaan kabajamoota hordoftoota daawwattoota anis guyyaa har'aan kanatti kanumaan isiniif odeessuu dhufe qophii fi sagantaa biraatiin hanga deebinee wal agarrutti nagaatti naaf turaa. Hedduu takka isin galateeffadhaa. Galatoomaa fayyaa ta'a. Fayyaa jaalalli nagaan bakka jirtan hundatti isin waliin haa jiraatu. Jaalala sobaa isinirraa haa fageessu. Jaalala dhugaa bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'isu. Jaalalli dhugaa isin wajjin haa jiraatu. Jaalatanii dhabuu isin haa baraaruu isiniin jedha. Nagaatti naaf turaa. Baay'ee isin jaaladha. Baay baay.